Oromoo zoonii giddu galeessaatti miseensota waraana haaraa leenjisaa ture walitti fufinsaan eebbisee jira. Waraanni haaraa lakkoofsaan hedduu ta'e Shawaa Lixaatti eebbifamee jira. Warri ammaa kun ammoo leenjii waraanaa fi siyaasaa walitti fufinsaan erga fudhatee ture booda ammoo eebbifamuu ajajaan WBO zoonii giddu galeessaatis beeksisanii jiru. Golee Oromiyaa maratti miseensota waraana haaraa leenjisaa akka jirus kan hime WBO'n dirree waraanaattis ammoo injifannoo olaanaa galmeessaa akka jirus beeksisee jira. Torban kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibbaa gama kaaniin ammoo giddu galeessaa fi lixa Oromiyaatti humna haaraa leenjisaa ture kan eebbisaa jiru hoggaa ta'u ammoo kunis muddamsuu jabduu biyyattii keessattis uumee jira. Humnoonni waraanaa yeroo ammaan tana leenjii isaanii xumuruudhaan eebbifaman kunneen ammoo humna mootummaa dura kan dhaabbatuu fi opereeshinii mootummaan gaggeessaa jiru kanas kan fashaleessu jechuudhaan qondaaltonni waraana bilisummaa Oromootis himaa jiru. WBO'n kibba Oromiyaattis ammoo ebila 15 booddee humna furgaatu leenjisaa ture kan eebbise hoggaa ta'u ammoo naannoo Shaggar bakka hedduuttis humnoota garagaraa leenjii gubbaa turan ammoo eebbisuudhaanis isin farraa opereeshinii jechuudhaan erga eebbisee boodaas ammoo bobbaasee jira. Lixa Oromiyaattis Wallaggaa Afran keessattis waraanni bilisummaa Oromoodha hedduun isaanii leenjii gubbaa turan akka eebbifamaa jirantu himamaa jira. Waraanni mootummaa hedduun Oromiyaa keessa galanis humnoota kanaa wajji yeroo ammaan tana kokkee wal qabu gubbatti argamu. WBO'n ammoo humnoota haaraa leenjisaa ture erga eebbisee booddee ammoo Oromiyaa bakka garagaraattis lola hadhaa gaggeessaa jiruun injifannoo guddoo argachaa jiraachus beeksisaa jira. Giddu galeessa Oromiyaa fi kibba Oromiyaattis humnoota mootummaadhaan wal guuranii waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo cabsuudhaaf bobbahan WBO'n injifachaa jira jedhan dubbii himan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha. Humnoonni haaraa yeroo ammaan tana leenjifaman kunneen ammoo kan leenjii siyaasaatii fi loltummaadha walitti fufinsaan fudhachaa turanii fi walitti fufinsaan yeroo ammaan tana bakkoota garagaraatti eebbifamaa jiran kunneen ammoo qomoota hedduudhaanis akka lakkaa'amantu himamaa jira. Humni kun humna mootummaa dura dhaabbachuu akka danda'uu fi opereeshinii mootummaan ammoo uummata Oromoo fi Oromiyaa gubbatti labse kanas kan qolatu jechuudhaan dubbatamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Opereeshinii mootummaan giddu galeessa Oromiyaa kibba gama kaanii lixaa fi akkasuma kaabatti gaggeessaa jirus fashaleessaa jiraachuu himaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humnoota naannolee garagaraarraa bobbaafamanii Oromiyaa keessa galanii uummata Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo cabsuudhaaf lola kan ammoo gaggeessaa jiran humna addaa naannoo Somaalee gama kaaniin humna addaa naannoo Amaaraatii fi Sidaamaa injifachaa jiraachuus himaa jira. Opereeshiniin farra riphee lolaa jaamii ammoo Oromiyaa gubbatti labsame kan humnoota adda addaa walitti makuudhaan mootummaan Abiyyi ammoo gaggeessaa jiru bakka maratti ijoolleen uummata irra aanaa jiraachuu himaa jirti. Yeroo dhiyattis ammoo injifannoodhaan saba isaanii guddattis dabalamuuf akka jiran beeksisaa jiru. Uummanni Oromootii fi gama kaaniin qeerroo fi qareen Oromootis ammoo of qopheessuu akka qabanii fi akka sabaattis duula sanyii duguuggaa irratti labsame kanaas ofirraa qolachuu akka qaban hayyoonni Oromootii fi ajajoonni waraana bilisummaa Oromootis ergaa jajjabduu dabarsaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baatti humnoota mootummaa irratti injifannoo gonfachuu beeksisee jira. WBO'n humnoonni mootummaa hedduunis bakkeewwan garagaraatti fedhiin isaanitti makamaa jiraachuu himee jira. WBO'n akka jedhetti Cibraan Maddaawlaabuu Buttaan, Jeneraal Waaqoo Gootuutii fi Cibraan Hambaa Aanoolee Buttaan leenjisoo diigaa Baalee fi Arsii Baa keessa socho'u waliin ta'uudhaan tarkaanfii fudhatanii jiraachuus himee jira. Godina Arsii aanaa shirkaa ganda Leemuu fi Xijjoo keessatti humnoota mootummaa sakattaadhaaf bobba'an irratti WBO'n tarkaanfii laalessaa fudhateen loltoota mootummaa 25 ajjeesuudhaaf hedduus madeessee akka jiru beeksisee jira. Warreen ajjeefaman keessatti ammoo dabballoonni aanaa waraana mootummaa waliin bobba'anis akka keessatti argaman WBO'n himee jira. Kana malees loltoonni mootummaa 40 caalaan madaa'uudhaa fi hedduu
hedduun isaaniitilleen ammoo baqachuu fi harka laachuus woboon kan hime hoggaatu. Qawween 20 hidhannoo guutuu waliin ammoo shoggoxii 2 fi maallaqni guddaanis booji'amu waraanni bilisummaa Oromoo lola kanaan beeksisee jira. Poolisiin 3 fi milishaan tokko ammoo booji'amu ergaan viidiyoon waraabamee qoodamaa jirus mul'isaa jira. Bifuma wal fakkaatuun ammoo humnoonni mootummaa bakkeewwan garagaraatti waraana bilisummaa Oromootiin booji'amaa jiraachuunis ibsamee jira. Salaalee godina Shawaa Kaabaa aanaa Wacaaleettis milishoonni mootummaan bobbaasee meeshaa waraanaa waliin booji'amuun ragaaleen waraanaatis mul'isaa jiru. Humnoota mootummaa waraana keessatti booji'amaniin ala loltoonni hedduunis fedhiidhaan gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa akka jiran woboon ifatti beeksisee jira. Lakkoofsi loltoota mootummaa wobotti makamaa jiranii yeroo irraa gama yerootti ammoo dabalaa akka jirus woboon beeksisee jira. Kana malees woboon waraana qabsaa'ota haaraa hedduuf leenjii loltummaatii fi siyaasaa kennaa akka jiru tibba kanaas himee jira. Lolli jiddu galeessa Oromiyaatii fi kibbatti adeemaa tures haga ammaatti kan hin dhaabbatin hoggaa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo woboon humnoota mootummaa kanaan dura ammoo ofirraa qolachaa turee fi ittisaa ture guutumattuu injifatee akka jirus beeksisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bonzoonii kibba baatii fi Shawaa Kaabaa keessatti humnoota mootummaa guyyaa lamaan kanatti hedduu fixee akka jiruu fi injifannoo boonsaa argatee akka jiru kan hime ammoo lolli guddaan ammas lixa Oromiyaa Wallaggaa Firnittis adeemaa jiraachuutu himamaa jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad humna guddoo kaleessaa fi har'aan tanas konkolaataa hedduudhaan gama lixa Oromiyaattis qajeelchaa jiraachuun saammoo kan himamu. Waraanni bilisummaa Oromoo woboonis daandiiwwan gurguddaa gama lixa Oromiyaa geessan qabatee isaan eeggachaa jiraachuutu himamaa jira. Yeroo lolli haa dhaabbatuu fi akkasuma nagaan Oromiyaatti haabuu akkuma Tigraayitti jedhamaa jiru kanatti mootummaan Abiyyi Ahmadii fi waraanni bilisummaa Oromoo woboon haala jabaateen ammallees wal dura dhaabbachuudhaan lola guddaas gaggeessaa jiru. Xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammad ammoo gama isaaniitiin imala galateeffannaadha Awurooppaa fi Ameerikaatti godhan kanaan ammoo yeroo garagaraatti yoo haasaa godhan akkuma Tigraay nagaa argatteetti Oromiyaan nagaa argachuu qabdi, lollis dhaabbachuu qaba jechuudhaan yeroo garagaraatti ammoo irra deebiidhaan dubbachaa yoo turanillee ammoo lolli kun dursee mootummaadhaan dhaabbachuu akka qabus obbo Jawaar Muhammad kan himan. Mootummaan Abiyyi Ahmad lola kana ammoo otoo hin dhaabin Oromiyaa keessattis itti fufuu waan filate fakkaata. Obbo Jawaar Muhammad kana malees ammoo waraanni bilisummaa Oromoo woboon haa hiikkatu maaliif jette jechuudhaan gaaffiiwwan garagaraa ammoo isaaf dhiyaatullee ani waraanni haa hiikkatu jedhes hin jiru kan jaan obbo Jawaar Muhammad. Qaamni hiikkatu jiraachuufis hin jiru, nagaan haabuu gara marii haa deebinuun jechuudhaan haasaa godhan keessatti Oromiyaan nagaa argattu uummanni Oromootis nagaa argatu lola kanarraa ammoo haara galfachuun Oromiyaatis dirqama jedhanii jiru obbo Jawaar Muhammad. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon kibba Oromiyaa jiddu galeessa bahaa fi akkasuma bakkeewwan garagaraattis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad wajjin kokkee wal qabaa jiraachuu himaa jira. Humnoonni dhiyeenya kana leenjii gubbaa turan milishaan yookaan ammoo dhiitee kufaa inni jedhamu hedduunsaa Oromiyaatti kan bobbaafame guutumattuu waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiraachuutu mul'achaa jira. Keessattuu yeroo ammaan tana humni guddaan mootummaan Abiyyi Ahmad bobbaasaa jiru kan leenjisaa turee fi akkasuma gaachena sirnaa kan jiran ammoo hedduun isaanii guutumattuu kibba Oromiyaa akkasuma jiddu galeessa Oromiyaa Shawaa Kaabaatii fi bakkeewwan garagaraattis harka wobootti kufanii jiru. Humni addaa Oromiyaa hedduunis ammoo guyya guyyaadhaan mooraa mootummaa Abiyyi Ahmad ganuudhaan gama wobootti illee yoo makamanii fi waraanni bilisummaa Oromoo woboon yoo isaan simatus ammoo suuraalee garagaraatii fi viidiyoowwan adda addaa qooduudhaanis mul'isaa jira. Fadhumaan humni addaa Oromiyaa mooraa mootummaa Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaa cabsuudhaan gama wobootti qajeelee wobootti harka saalaachuu mootummicha afaanis deebi'aa jira. Humni addaa Oromiyaa hedduun ammoo mootummaa Abiyyi Ahmad jalaa badanii jiddu galeessaa fi kibba Oromiyaatti waraana bilisummaa Oromootti makaman yaada isaanii ammoo yoo laatan
mootummichi nagaa waan hin barbaanneef ammoo akka Oromoo fi Oromiyaan ammoo nagaa argattuuf miseensonni humna addaa Oromiyaa biroo hafanis mooricha cabsuudhaan garoobootti makamuu qaban jechuudhaan ergaa jajjabdus ammoo yoo dabarsan mul'atee jira. Humni sibiila Oromoo jabaachuu qaban gaafii dhiyaatuu qabu miti kan jedhan gameessi siyaasaa obbo Yaayaa Bashiir san jabeessuudhaaf ammoo olola waladheessii oofuun furmaataa miti kan jedhan kan furmaata ta'u ammoo galaa qonqoo fi hidhannoo falmattoota Oromoo boo gabbisu jedhan kayyoodhaa fi naamusa ganamaatti cichuu tokkummaa Oromoo tiksuudhaaf aarsaa gochuufaadha kan jedhan yeroo kun ta'utti warri nagayaan qabsaa'u hojii qabatamaa gama isaanii jabeessanii oofuu akka barbaachisu dagatamuu hin qabu jechuun dubbatan obbo Yaayaan. Qabsoo karaa lamaanii jabeessuun waltumsa malee wal hin danqu kan Yaayaan wal danqisiisuudhaaf jecha ammoo olola jibbaa hafarsuun garuu lamaanuu jalaa miidhee diina nurra aansa jedhan addunyaan maaliif warra kaabaa qofaaf xiyyeeffannoo kennite nu ammoo Oromoo nu tuffatte jiranii of gaafachuun Oromoo hundarraa eegama kan jaan obbo Yaayaa Bashiir waan hanqifne qabna kan jaan obbo Yaayaa Bashiir hojii manaa keenya karaa lachuu qawwee fi siyaasaa milkeessuu